Akka boleh kawan kabajamur jalan tamu tamu taknya. Akka wanti lisini kecha odu kanyarra isini kawan dia ne jero odu rakna isini tengon obsar duani odu kanjal kawan. Sirna gaggeessa artist hallo dawe bakka artistonni akkasumas dinqisiifatonni qeeroo fi qarree wallistonni Oromoodha. Walumaa galatti hawaasa bahaa fi kibbaa hanga guutuu Oromiyaa irraa walitti baba'aniin guyyaa kaleessaa magaalaa Adaamaatti raawwatame sirni gaggeessaa isirratti haasawaa kan taasisan kantiibaan magaalaa Dirreedawaa Obbo Khadir Juwaar iddoo dubbii deemaa jira. Kantiibaan magaalaa Dirreedawaa Obbo Khadir Juwaar haasawaa sirna gaggeessaa artistii halluu daawwee irratti taasisaniin namni tokko osoo lubbuun jiru wallaanachuu akkasumas cinaa dhaabbachuu fi kunuunfachuun akka nurra jiru aadaa haa godhannu jechuudhaan dubbatee jira. Erga namni san du'e immoo du'aan silaahu awwaalchan dhabu osoo lubbuun jiru kunuunsuun dirqama keenya gahee baannu jechuudhaanis kantiibaan kun haasawaa isaa taasiseeti jira. Haasawaa isaa kun marsaalee miidiyaa hawaasummaa garaagaraa irrattis wal jalaa qabamaa deemamaati jira. Walumaa galatti artistii qabsooftuun hangafni aartii Oromoodhaan taate artistii halluu daawweedha. Guyyaa dheenggaddaa kan boqottee yeroo taatu artistiintu yeroo dheeraadhaaf dhibamaa turuun isiitis ni yaadatama. Kanuma wal qabatee yeroo isiin yaalamaa turtetti manneen yaalaa garagaraattis yaalamaa turteen dhibee isii kana gara biyya alaatti deemtee akka yaalamtuuf malleen walitti qabamaa jiraachuun isaatis hubatamee ture. Yeroo kanatti osoo gara biyya alaatti yaalamin gara biyya keessaatti isiin lubbuu isii dhabuu isiitis haalaan nama gaddisiisee jiraachuu isa irratti kan dhaabbatee ijoo kana ta'e kan dubbatamaa jiru yeroo ta'u abbootiin qabeenyaa dargaggoonni akkasumas qeeroo fi qarreen Oromoodha hawaasni idil addunyaadha. Gama isaaniitiin gargaarsa wayitee taasisaa jiranitti artistii halluu daawwee dhibamtee addunyaa kanarraas boqottee jirti. Kanumaan hawaasni keenya wallisoota keenyaa fi artistoota keenyaa kan fakkeenyummaa kanaan dhibeedhaaf yeroo saaxilamanitti cinaa dhaabbachuun dirqama keenya haa baannu jechuudhaan kantiibaan Obbo Khadir Juwaar haasawaa taasiseeti jira. Toleeqaa daawwattoota keenya oduu keenyatti harcheeruun isin dabarsuu godina Qellama Wallaggaa baatii balaa konkolaataa mudatee lubbuu namoota 8 dabruunis dhaga'ameeti jira. Godina Qellama Wallaggaa aanaa Daalee 3 gandaa Hararee lakkuu bakka aadaa laga Qillee jedhamutti waamamtu bakka konkolaataa balaa konkolaataa mudateen lubbuu namoota 8 dabruun waajjirri geejjibaa aanaa Daalee 3 beeksisee jira. Balaan dhaqqabe kun ganama keessaa sa'aatii 2 yeroo ta'u deebisaa konkolaataan kunis maqaan isaa Dolphin jechuudhaan kan beekamu dambi dollorraa uummataa fe'atee osoo deemaa jiru yeroo tokko konkolaataan FCR'n fe'atee deemu walitti bu'uudhaan yeroo deemaa jirutti balaan kun mudachuu isaatis beeksisee jira. Balaa dhaqqabe kanaan namoonni 4 battalumatti yeroo du'an namoonni 4 ammoo erga mana yaalaa geeffameen boodatti kan du'an yeroo ta'u akkasumas namoota hedduun balaan cimaan irra gahee karaa hospitaalaattis yaalamaa jiraachuun isaaniis dhaga'ameeti jira. Balaan konkolaataa kun yeroo ammaan tana balaa deddeebi'aa mudachaa jira ta'us gara kutaa Oromiyaa garagaraattis yeroodhaan yerootti mul'achaa jira. Toleeqaa daawwattoota keenya oduu keenya gara biyya alaatti yeroon isin dabarsu mootummaan Eertiraa dhimma galaana diimaa irratti qaama kamiyyuu mari'achiisuudhaafis yeroo akka hin qabneef akkasumallee mari'achuudhaafis akka kaayyoo hin qabne beeksiseeti jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad tibbana dhimma itti fayyadamaa galaana diimaa irratti ejjennoo mootummaa isaanii qabu ibsuu isaaniitiin hordofee ministeerri odeeffannoo Eertiraa ibsa gabaabaa arraantana baaseen dhimma galaana diimaa irratti qaama kamiinuu waliin akka hin mari'annes beeksiseeti jira. Dhiheenya kana waa'ee qaamolee bishaanii fi har'a galaanaa irratti wanti jaamee fi dubbatame hedduudha jechuudhaanis ministeerichi dubbate. Saniinis namoonni hin ajaa'ibsifannes hin jira jechuudhaanis ibseeti jira. Mootummaan Eertiraa akkuma yeroo hundatti dhimmoota akkanaa irratti mariif kan hin teenye ta'uudhaas mirkaneessuu barbaade jechuudhaan ibsichi kana malees qaamolee wanti kun dhimmi galaana diimaadhaaf akkasumas nu ilaallata jaan dhimmicha akka hin xuunes akeekkachiiseeti jira. Mootummaan Itoophiyaadhaa ammoo ijoo isaa xiyyeeffannaadhaan gara galaana diimaattis xiyyeeffatee wayitii jirutti ammoo ibsi kun gara Eertiraattis baafamee dubbatamaati jira.
Tolega oduu keenya itti aanutti yeroon isin tarkaanfachiisu manguddoon jibbaa islaamummaa qabu daa'imman lama obboleeyyan tahan qaluudhaan akka ajjeesee jirutu beeksifamee jira. Manguddoon jibbaa islaamummaa daa'imman waggaa 6 obboleeyyan lama ableedhaan qalee ajjeesee sadarkaa tokkoffaadhaatis himatamaati jira. Ameerikaatti namichi kun namoota lama sababa islaama ta'aniif ableedhaan wayita qaletti yakka ajjechaa fi jibbaa himatama manguddummaa umrii waggaa 70 takkaa yeroo ta'u Joseph Kuba jaama maqaan isaatis ajjechaa mucaa waggaa 6 fi dubartii waggaa 32 taate irratti midhaa dhaqqabsiisuun isaatis himatee jira. Shakkamaan obbo Zaabuun yakka ajjechaa sadarkaa tokkoffaa fi yaalii ajjechaa yakka jibbansaatiinis himamaati jira. Midhamtoonni lamaan kunneen islaama yeroo ta'an sababa lola Hamaasii fi Israa'el jidduutti gaggeeffamaa jiru irratti xiyyeeffatamuun qondaalli poolisiitis beeksiseeti jira. Pirezidaantiin Baayiden haalillaa haalaa fi ilma isaanii kan lammii Filistiin Ameerikaa ta'an irratti dhaqqabeen dhukkubsachuus dubbatanii jiran. Poolisiin maqaa midhamtoota ifa hin goone ture garuu amma guyyaa dilbataa waajjira mana marii qunnamtii Ameerikaa islaamummaa ibsa kanaan kan ajjeefaman mucaa maqaan Wa'adaa Alfaayuumii fi akkasumatti illee Fatihaa Hanaan Shaaniin kan jaamtu jechuudhaanis eereeti jira. Ameerikaa keessatti yeroo ammaan tana walitti bu'iinsi Filistiin fi akkasumatti illee Israa'el jidduutti wayita itti fufaa jiru. Ameerikaa keessa jiraattonni hiriira nagaatis ba'aa jiraatan irrattis ammoo gocha fokkisiisaa kana hojjechuudhaanis lammiileen biyyattiitis akka isaan balaleeffataa jirantu dubbatamaa jira. Tolegaa daawwattoota keenya oduu keenya xumuratti yeroon isin tarkaanfachiisu pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gara Israa'eliif daawwannaadhaaf akka jirutu himame. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Israa'el daawwachuudhaaf akka jiran yeroo ta'u Israa'el haleellaa Gaazaa taasisaa jirtuun akka dhaabdus Iraan akeekkachiifteeti jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Israa'el daawwachuudhaaf akka jiran ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antonio Blinken himatee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden guyyaa arbaa boruu Israa'el kan daawwataniif waa'ee karoora waraanaa milishoota Hamaas irratti gaggeeffamu irrattis ibsa barbaadanis jaameeti jira. Baayiden Israa'el akkamitti akka opereeshina kana karaa du'aatii namoota nagaa hir'isee itti gaggeessitu dhaguudhaaf akka ta'es himatee jiran. Daawwannaa Baayiden kun kan taasifamu yeroo Israa'el fi naannoo saniif baay'ee murteessaa ta'etti kan hin taasifamedha yeroo jaan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antonio Blinken ibseeti jira. Gama biraatiin ammoo Israa'el haleellaa Gaazaa irratti raawwachaa jirtu yeroo dhaabu baattetti waraanicha naannichatti akka hammaatus Iraan akeekkachiiftee jirti. Ministeerri dhimma alaa biyyattii Hosaan Amdur Abdullaahiin haleellaa namoota nagaa irratti raawwatamee jiru yoo hin dhaabbanne harki naannichaa hundi dhukaasa irra jira jechuudhaanis akeekkachiise. Ministeerri haajaa alaa kun Israa'el Gaazaa keessatti duguggaa sanyii raawwachuudhaaf yaalaa jirti jechuudhaan himata haleellaa kun baha giddu galeessaa keessatti adda waraanaa haaraa akka banus ibsaati jiruun. Walwaraansi torbaan tokko caalee Filistiin fi Israa'el jidduutti gaggeeffamaa jiru gareen Hamaas dhukaasa isaanii kan jalqabaa yeroo dhukaasaa turanitti haleellaa hin eeggamne Israa'el irraa geessifteeti turte. Lubbuun namoota 2,400 olii gara lamaan irraas ba'aa jiraachuun miidiyaaleen garaagaraatis gabaasaati jira. Tolegaa daawwattoota keenya oduu keenya xumurreeti jira. Oduu har'aan tanaa afran qaluu dijiitaal miidiyaa irraa isiniif qabannee dhiyaanne hanganuma oduu kanaan kan isin faana ture. Anu obsaa Ridwaanii hanga oduu biraatti wal garuu kan nagaa walitti dhaammannu ta'a. Daawwachuu keessaniif galata qabdan.